waaqayyo maal si godhe maal dhugaa baata? Waaqayyo waan hundayyuu godheera. Kanaan dura akkasitti gaafa nama laalu nama sirriitti hin laalu ture. Qarshiillee lakkaa'ee sirriitti fudhadhu. Gaafa loltu baajaajii kontiraata qabadhe illee dhufee. Eessa irratti? As dhufuudhaaf jechuudha. Okay, sagantaan fuudhame. Maaliif ganama ta'ee deemuudha. Eessa dhaqeessi dinqaa? As waldaa. Dhaquudha gaafa jedhu isin eessa waldaa eessa dhaqee gaafadhe ijoollee riyoo tokko. Gaafa gaafadhu jarris qo'ii si geessine jedhanii bilbila fatan. Gaafa fatanu baajaaji karaa dhaqeenii baajaaji kontiraata qabadheen waldaa lammii nageessin jedheen. An lammii kan jedhamu silkii lamaan irratti hin argamu malee hin beeku eessayyuu dhaqee beeku. Gaafa kana as fiiskaama na fide. Na fidee rabbiin akka Yusuuf jecha jechuudha. Uffata na dubbadha waan uffadhu kana hin beeku waan hin dubbadhu sirriitti hin dubbadhu. Nama na dhufu kana layyoo garuu sirri bira darbu. Nam boo'aa waan hin beeku hamma garuu wanti ariinatti jijjiirame gaafa mana galu saafiraajii qofa na. Ameen! Ganti bicara kartu. Tadi mau kemana? Serai di bawah punya anak tu pe umah galu, asu pun agak mati kagala. Ya roto kedai atau asu pun punya anak, orang tu kemana ke situ tu. Nanti tu dah nangkap aja, nampur aja. Badawan kali nak dia. Emas baru sesaat kali nak jadi abdi got, nomor pada. Oleh ko atas gar yang mundu kat lek batu nanti. Aman kita segala kau tu. Hari nak ajera. Kalau yuk kerana tahu, boleh sokor pusat tu le baru jalan anjalan ni robi nam sudah. Eka tu le cuma ke apa media bi mochi de bi Ike sahaja bade tu. Nupa, kalau jadi jasa kuliah nasi desa je, kalau nupa. Kalau begitu dari mana? Iya, karena kebahasan yang digaruh datang beku. Anggaru najar sadar kuat puram nanti. Nam digaruh gambaran aman tiga negara itu. Hindi nagapan jaru dupat tiga hasa orang itu dupat. Nanti itu serantau ujian. Nanti penter mati kami. Dupat dupat. Dupatin artis tiai. Ada orang kan nanti mana kan jalan mati bananjat tiga ru kan jalan nanti buana kesi ko kaya rawan Enter orang tani kota walda nagaman tinjeru jari dupat aki batuet. Enter matani tu. Ananggaru wain jalan ka anak cipta faya rawan devi anak figi nagoda. Wow, haleluya. Akka daawit gara mana waaqayyoodhaan nagaafa jedhan jedhe sana fakkaata. Nan gammadeedha mana waaqayyoodhaan nagaafa jedhan. Isheen amma waan fayyiteef yeroo mana waaqayyoodhaan jedhan gammachuu guddaa itti dhaga'ama. Waldaa dhaqu yeroo hundumaa akkoo Kiristoos fa'i beekuun hin beeku. Bexaam የሚገርም ነገር ነበር. የዋይ እሸት ባርኮሊስት ሙሳ ገንዘብ ላይ ture qamaa ture bakka akka tokko nan jiraachisu jireenya mana keessatti gaarii kun ittiin tolu bakka maal jedheen akkas jedhee kan dubbadhullee qabarootiin akka dubbatu malee sammuu koollee sirrii miti dhadhaadhaan irra kaan koollee muramaan argaa yoo riyaatti si eriyaan sun waan kaane natti yaada beetsabiin koollee obboleewwan koollee hundina jibbu waan natti hin beeku ture bakka qoma koo biraa baheen as jiraadha jimmaa gaala kana saffat hin jirti hin jaallatan ture ani kumaan didheedhuma isaa wajjin jiraadha baay'een jaalladhaan baay'een jaalladha innis musliima deenga dagaafa nufi asii dhalotii barsiise geessa bishaan kenneen nan dhugu si boda gooftaan fayyisaadha nan jedhee nama bishaan Nyangka benar benar dia ishe Yarti ye dokta bubar kira gitu. Marsa tar muncul manis. Atas mau diberi Besa dugama fatami chana ma free.
Fatata kami. Kaleessatti cuuphatee ergeera. Beekaanoon dhosku beeksisanii koos haadha koo abbaa koo kan caalu isa waan ta'eef waan hin dhosku. Nyaata akka beeraa jechuudha bakka ta'e. Galata fidaa Yesuusi. Baga gammadde kanaan booddee immoo eebbisoo hordofaa dukkana kaleessaa irratti Waaqayyo ijaa sii ba'a miidhama kaleessaas Waaqayyo kaasaa sii kaffala jireenyatti kanaan booddee jiraattu jireenya gooftaa wajjiniiti jireenyi gooftaa wajjin immoo kisaaraan qabu jireenyi gooftaa wajjin immoo waldaansoo yoo qabaate immoo jecha gurguddaa qaba mana kee keessattis jireenya kee keessattis hojii kee keessattis Waaqayyo gooftaan irraa kaasee si gargaareera maatii kees hundi isaanii dhufu gara gooftaa ibsaan si ife kun dukkana maatii kee irraa ifeera ibsaan si ife kun mana kee keessatti illee ifeera abbaan manaa kee lapheensaa jabaatee jiru ammaa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos laphee kadhakaa jabaatu keessaa buuqsee isa akka soofti lallaafu keessa kaa'eera inni kanaan dura gara mana Waaqayyoo dhaquun barbaanne fedhii keessa jira har'aa kaasee akka keessatti uumamu ofii isaatiin si gaafate nan naqa nageessi akka inni siin jedhu dhaqina achitti fayya dhaqinaan jedhu akka inni siin jedhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isas harka kee keessa buuse isas harka kee keessa kaa'eera yeroo dhiyoo gidduutti maqaa gooftaa Yesuus hin ta'eera. Innu fayyadu. Abbaan manaa ishee maatii ta'a inni deebi'uuma. Innis deebi'uuma ollaadha silumaa. Yeroo dhiyoo gidduutti abbaan manaa ishee wajjin dhufa eeyyamamaa ta'e. Galateeffadhaa fi Waaqayyo.